carraa hojii Ameerikaan amma namoota 85,000 kennite Maarchi 7 hanga Maarchi 24tti apply godhaa jechaa jiran kana dhageessanii liinkii isaa dhabdanii burjaajoftanii tulaata. Yoo isiniif galuu dideera ta'e dhaggeeffadhaa. H1B visa jedhama fakkeenyaaf carraan DV yoo isinii bayii argattan mootummaan Ameerikaa keessa barachaas ta'e hojjechaa jiraachuu akka dandeessaniif viizaa isiniif kenna. H1B viizaan kun immoo waggaan dhaabbilee ulaagaa guutanii heeyyamni kennamee fi hojjetaa barbaadantu beeksisa hojii baasa. Beeksisa sana argattanii apply gootanii yoo darbitan yookaan filatamtan waggaa 3 hanga waggaa 6tti Ameerikaa keessa viizaa hojiitu isiniif kennama. Isaan hojjechaa jiraattu jechuudha. Namoonni baay'een egaa akkamitti apply goonaa jedhu. Inni kun akka DV miti websaayitii yookaan liinkii dhaabbataa irratti apply godhan hin qabu. Peejii isaaniirraa waa'ee isaanii fi liistii dhaabbilee namoota qacaranii fi qacaruu danda'anii argachuu dandeessu. Apply gochuuf garuu beeksisa dhaabbilee hojii sanaa argachuun dirqama. Hojii irratti apply gootu. Isaan immoo Indeed, LinkedIn, Simply Hired, Monster fi kan kana fakkaatan. Akkuma biyya keenya gita hojii banaa isaanii fi waan barbaadan dhaabbileen sun post godhu. Isa argattanii apply gochuun yoo filatamtan processii isaa dhaabbata isin qacaru sanatu isiniif xumura. Isa booda viizaa sana argattu Ameerikaadhaa hojjettu jechuudha. Jalqabumarraa immoo H1B viizaa kan apply gochuuf umuriin keessan waggaa 18 ol akkasumas sadarkaa barnootaa digirii yookaan maastersii qabaachuun keessan dirqama. Wanti xiqqoo ulfaataa godhu egaa aappiin dhaabbileen kunneen hojii irratti gadhiisan hedduun kan akka Indeed, Simply Hired, Monster fi kan kana fakkaatan biyya keenyatti hojjetan. Kan biraan dhaabbileen muraasni hojjetaa biyya keenyaa hin barbaadan yookaan ulaagaalee tokkoon apply gochuun dandeessan. Kanaafuu kan isin gaafachuu yookaan barbaaduu qabdan maaloo liinkii isaa miti. Hojiilee biyya keessan teessanii apply gochuu dandeessan sanadha. LinkedIniin in hojjeta. Waaqayyo jedhee yoo isiniif milkaa'e yaala. Isa argitan as koomentii jalatti waliif qooda. Anis yoon arge koomentii jala isiniif nan kaa'a. Kan biraan namoonni maallaqa namarraa fudhatanii apply isiniif goonaa jedhanii nama gowwoomsan baay'achaa jiru. Of eeggadhaa. Dargaggeessi biyya keenyaa hedduun biyya biraa deemnee utuu hojjenne hin jaallanna. Qaawwa kan argattanii immoo ijoolleetti hin taphatinaa dhaamsa kootii galatooma.